Iyo taysan bareedduu tana viidiyoo irraa waraabanii wallahi billah wallahi isiniifin khadha wallahi jee dhageeffadha wallahi billahi dhageeffadha wallahi jechuun ani nabira laaftu miti nama islaamaati nama quraanas qaree beeku nama diin islaama raayis beeku wallahi viidiyoo irraa waraabaniiti taphataani jiran maayikiidhaan qasaman billahi wallahi wa billahi dhageeffadha wallahi kharabbiin naarku viidiyoo maayikirraa waraabaniiti joolleen xixiqqoon taphataani jirti joolleen xixiqqoon daa'ima sinigala wallahi billahi ragaan qabaas dhageeffadhu sagaleen qabaas viidiyichaan qabaas waan hundaan qabaasi joollee ittiin taphatu jirtuun quba qabaasi joollee ittiin qoosu jirtuun quba qabaasi maayikii gisee jedhan hay maayikiidha jedhan laal keeysaan maayikiidha jaan ammoo alatti miidiyaa kanarratti jaalalli isii qilleensa kanarra jaalalli isii waan biraati garuu joolleetu ittiin taphatu jira viidiyoo sii walii dabarsee suuraa sii walii kaasee walii ergee suuraa sii ittiin taphatu jiran si galee nu garuu isiin jabduudhaa bareedduudhaa jennee dhaabanna si odoo jala viidiyoo si xiqqeessanii wajji si xiqqeensu ta'e abadan siifis ni hirrifadhan wallahi billahi jaalibsa ayyamunira Assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkinin jeeti. Ayye. Sa ajandan biratu gute sa'adi dem efur maiki min daddabdani si mali firadi saka agnamni asbasu hogguma asbate sallalla asbahuf demti akkana gote firadi saka mi chota ge mali fashina kote ma dubba chawta Yoma kas jedhi. Yoma asbahuf demti jen. amma maal jirtu ittiin taphachuu jiran jechuutti jirtuati. Ijoollee daa'imaatu bar qaama siitiin taphatu jiran siin jee bar. Eeggizuma dhuftee laalla ati maali ajanda ati nuyi mummaa si barbaachisere. An siifin himu jira. Yoo barbaada walee siin himu. Naani muttiin jirtu. Barnaayee muttiin jirtu mee Oromoo biraa tanaafuu himuu maaliif barbaachise yoo dhiiste hoo gizee gabbaatte nutuuni garraami. Himuu vittu jiru ani Oromoo ofis himuttiin jiru ani suma tanaa arrabsu jira akka mudduun ta'e gabbaate jeeni. Lakki meekin jeeti. Dhagay ibsaa keenya meekin jeeti laal waasii mee waasii immoo kana akka boleetii tiitii takkatti himma laal meena caqasii wayin siima faashinni nama arrabsan dabree jira laal tamaayikii achittuu meeshaan guutte irraa haasoitan firraa dhiisaa miciyyoo tana firraa dhiisaa miciyyoon tun daa'ima way mee meeshaan ta'e lafa jira tarraa haasoin guutu as gubbaa nagarreeti tagabbate ugu tagana gabbatu di ta farso vamos ay Maiki tu makana garai sing gubde ko is jolle rargetar mali sing gotem ti yontun tradisa nagay munira samu ate dengadda mana khebanatte te munira ragewad ate dengadda mana khebanatte te ise huddu nama guddati fi huddu arsisi nama guddati dhufe jechan jirtu Sambar, tak dufte naga, anta dufte ni si mebar, tak dufte ber santa gabbate. Santa gabbate. Jadi bane ka uddu arsi tam tutu gabbe. Si ergu kaisan. Dem na ergamma amma gabbu yim live kana rayin gabbu e cufadde dema. Mike ni to itagana. Wallahi billahi into qasaman billah. Khaya khasi Mike. Khasi miti. Khasi miti laal dhuguma wanni san yoo jiraatte yoo dhuguma wanni san jiraatte nuti walumaanuu bannee jirra dhabamnee jirra anis nagabboon qiyaafan qabu niin qabaa si alaa isii galee wallahi ati kami shakki qabdaati eegaa ani akkamitti shakkiin qabne namni miidiyaa akkamii qaba meeshaa alaa Ya munira teenya dhalaan teenya tun tadhabamtin jirtu ta'udduu ala dhabdin jirtu dhalummaan teenya tunu sigala dhalummaan teenya tunu ta'udduu ala dhabde takkan jirtu sigale maal osoo yaadduutii isiin teessee qaama isii namni irraa waraaba isiin tun maal yaaddi maal taate sanuu nama keenya biraa miti nama kutaa biraa qabdi maal taateeti hanga maal yaadduu osoo maal yaadduu osoo nuti jabduu teenya jennee eeggannu Kutana ma khata birat iftikaysun malif dhufe ma khuta birat iftikaysun tun isif normal wanni da رواشينا مو كان مالي في معنا بندو برباكيس
Tole wajji haasofne amma tasgabboone wajji haasofne naafeti. Ani isin wajji illee haasa'uu hin fadhu. Garuu immoo har'a si wajji haasa'uu hin fadhaati. Naja kasi gurraan. Maayikii kutaan biraa yoo gabbaafte rakkoon qabu kutaa biraatii jenneeti anaannanna. Mee dhuguma rabbitti miidiyaa kanarratti akka nama ijoollee akka ijoollee argee maayikii xiqqeessitutti guyyaa tokko meeshaan ala jiraattee jiraachuu baattee miciyoo tana kutaa biraa namarraa dubbatu ijoollee argee malee nama biraa agartee ati. Akka itti Oromoon seera jallaa abbaa mursiisanii jiran. Mee ati akka nama tokkotti nama ijoollee argee malee maayikii xiqqeessu agartee beektaa? Takkittuma tana naan jee. Arkee. Eenyufaa xiqqeessu jira maayikii miidhee kanarratti. Walloonis dheengaddaa arrabsaa turte taakka ji. Gaggaragalchee arrabsaa turan. Sunis walloon sun argee miti taakka juma ji. Jimmaanis ammoo duroo gaggaragalchitee arrabsaa turte laama ji argee miti ijoolleen sanis. Arsiinis habarsoonis maayikii tan arrabsaatuma ture. Arsiidha kunis. Anis arrabsaatiin jira an argee miti silteedhaan. Figalee an silteen maafii isiitan arrabse. Ati akka nama maayikii arrabsuu tokkotti bakka uummata nama maayikii arrabsu guutuu bakka bu'ii naa deebisi maal balleessite mitiyyoon tun oolutee isin irra jirti. Okay, thank you. Galatoomi galata akkana gaafii wal gaafatuun bara namni waliif gala. Gaafiin san fudhatama dhabdee fudhatama dhabuu baattus namni gaafii gisee wal gaafate walumaaf gala. Atis asumarra gaafii takkaan si gaafadha. Fakkeenyaaf ati intala Oromootii Muniiraa Oromooti. Muniiraan ta Oromoolee ta'uu baatu Muniiraa Maammadii dhalle. Maammad ammoo ifiin dhalle. Hanga ati nama taatutti si guddisee san booda ati hawaasaati. Hanga yoo dandeesse hawaasa keetiif taata yoo dadhabde maatuma teetiif taata akkasii himi. Okay. Ati egaa Oromoo taatee rakkinna Oromoo tokko dhufee rakkataan Oromoo tokko dhufee Muniiraa teenya ni dandeessa. Maallaqa keekishaan baasini sagalee qabdu qofaan dandeettii qabdu qofaan sagalee naa tahi akkaan gargaaramu. Sagaluma qofaan na dhageessisi rakkina kiyya kana hawaasa naa dubbaddu siin jee lakki an Oromoo miti jetteeni ooftee guyyaa Oromoon biraa dhufte ati Oromoo taata. Gaafa sanati maal jaamta? Eenyu jaamtati? Gaafa ammoo namni rakkataan dhufee rakkoodhaaf sidhaammatee sagaluma qabdu qofa sagalee naa tahi siin jee an Oromoo miti waa'ee Oromoo dhiisee jetta. Gaafa ammoo rakkataan biraa dhufe Oromoo taatati. Gaafa san eenyu maal jaamtati? Eenyu jaamtee jaamamta? Ayyee fixattee carraa naa kanne. Tole. Ani jaalibsaa fakkeenya beekadoo jaalibsaan yoo amala gaariidhaan na dubbise yoo amala gaariin natti dhiyaate waan inni barbaade niin godhaaf hajaa isaa. Ammoo jaalibsaan dhufee yoo humnaa waa kana dhiibu taate takka arrabaan dirqamaan na goosu taate jaalibsaa miti haadhati yoo qabri ol deebite waan takkan godhuuf taakka jee. Uummanni biraa kan isin sagalee taatuuf san maayikiidha waan adda godhanii fi maayikiin isaan sanii goote yoo ka jiraatu taate natti himi taakka. Uummata keessaa dhalatteehu kan isaan humaa hin godhin diddee ummata keessaan dhalataniif maayikiin jaalala maal qabaateeti isaan san isin dura tursiti. Tokkoffaa lammaffaa yoo isin amala gaarii hin qabaanne dirqamatti funyaan lafarra hidanii nama arrabsaa haadha namaa xiqqeessaa isii xiqqeessaa isin dhiisi isin kaalagaa kana dhiisi haadhaa fi abbaafuu namni waa godhuu hin danda'u. Damooza kafaltanii fi kiraarraa kafaltanii bakka san keessa immoo akkuma Oromoo taanii Oromoon taanis kiraarraan kafaltu isinis kiraarraan kafaltan Oromoon taan immoo kabajaa fi jaalalaan gaafatti. Kabajaa fi jaalala dirqamatti hin qabdanii amala gaarii maaliif gaafachuu dhabdan? Eega isin amala gaariin osoo isin arrabsin gaafatte Oromoo jira bakka kana miidiyaarra jirra. Maaliif nuti akkanaa takkaas hin xuyne akkuma uummata kaanitti nutis Oromoodha ati ta'u Oromooti nuti maaliif ija namaa gadi nu laaltaa jettanii bifa tasgabbiitiin maaliif gaafachuu dhabdan? Tana. Fedhattee? Galatoo. Bifa tasgabbiitiin gaafachuu bira honneeti. Ol fuuneetu inumaa sijaajaa hunda jala afnee sijaajaa nuti jala afneellee jalaa fuutee darbite. Fakkeenyaaf akkamitti yoo nuun jette jaalalumaa fi gammachuu walii qabnuuni maayikii akkana nama kana nu gargaarii jenneen. Abshirniin gargaaraa mee asliin itti gaafadhaa nuun jette gaafadhuu dhaqii jenneen hayyama gooneef hayyee nuun jette. Itti deebine hin gaafanne boruun gaafadhaa itti hayyee gaafadhuu jenneen itti deebine hayyee boru galgala goona boru galgala gargaarsifna
ولد ديبنا بورغلغلا نجت ابشير جنة كان راديم نتي ديبنا بورغلغلا سن سلا والله لقى بان بالله ما سنون قبط بورغلغلا كيت ديبنو جيمي تاباتو جرتي جيمي سنيرتي بريسيني في جيمي سن يسري دي بريفما خني خدرو لالتو ارلالو ديتي غجان جيمي ري غجان بالله بريفما لالو ديتي mucaan sanmi mucaan silaanu tiirra lolaani turre kun si biraas dhufe asli biraas dhaqe si biraas dhufe nama hedduu bira dhaqe atis ilaaltee lafa dhiifte atis kanarraa silaa gaafii qabdaa si gaafannaa si garuu waan si dhiifneef qabna asillee mucaa tokko rakkataa tokko fiddeeni asirraan deddeemtee waan itti agartees waan itti dhabdeefu hanga dandeessu sagalee taateefi turte saniif si bira dabarre micoon tun wada dhabde malee hanga dandeetisitti quuqama lammiisiin mu qabdii jennee lammaffaa immoo gaannee guyyaa akkas jennuun nu deebisuu dinnaan asliin dhayne asliin abshiriniin gargaarsisaa jedhee mana isaa nuu banee gargaarsaaf ol baanee khee isaanitti dawwalanii mucaan arsii tokko karakkatee jiru tokko san duratti himanii jiranii hayi kheenyo doon gargaarsiisiin kanat dabartee jennaaniin asumaaf achi dhahee booda yoo gargaarsifne kana sa'a 4 fi takka akkanas sa'a 5 booda nuun jedhe hoggaafanni kana nuun jedhu kaanee bira dabarree kunoo qorataan ammas jala jiru kunis ni jira guyyaa sau waliin itti dhayne aslitti jechuu dabarree asliin nu gabbuusee booda nuun jedhee hayyee jennee ni gabbuune kasaasan ol deebisee kasaanisan gargaarsisee waan ta'eefu xiqqoo walitti qaqqabee fi gizee nuti silaama sa'aatiin geenyu haarsii kana gargaarsisee achirraa gabbuuse keenya kana ol baasuudhaaf namni nama gargaare san lamuu deebi'een gargaara hawaasaa gargaaramee jira mucaa gargaaran namni nama gargaaru kun tokkuma laman jiru aboo eegarra gargaarsise ol baanee mucaa kana maqaatti fuunee maqaa gargaarsaatti fuunee achirraa gargaarame takka dhabee jennee gabbuurra dhiifnee teenya taasilaa maqaa keenyaan nuti itti himachaa jirru tun maal abbaasiitiif lafan nu laalti maaf nu tuffatti osoo isiinis feemasa qabnu dhageetii qabdu maal abbaasiitii fi namni dhufee nu gubbaadhaan arambacaa nu dhiitee nu gowwoomsee keenyachi kaayee kasaanii baafata jennee isii qabanne kanamaa qabachuun nuuf hin taatu maaliif jennaan mirga isaati kasaanii gargaarsisuun mirga guutuu qabu sigalee hin gargaarmaa gargaarsifte jechuun hin dandeenyu waan inni ilaalin nuti ilaallee dirqamaan himuus hin dandeenyu kanaaf dhiifnee isii qabanne odoo isiin teessuu keenya qabanii gad darbanii kan ol baasanii guursisan bira teessi gasirra jirti sigalee kanaaf isii qabanne Muniira yoo siif galatee mucaa kanaas bifa jaalalaatiinis kadhan tole ayye tole ayye galatoomii tayyib mucayyoon tuni dhalaadha keessaa umma dhalaa bira qottee ijoolleedha mucayyoon tun daa'ima isin warri as gubbaa amata lama guutuu iyyuu jirtan kuni gargaarsa fuutanii mana asliitii fi mana maayikii geessisan kana maaliif hin gargaarre tokkoffaa isinoo gargaarsa tiktookin keessan namatti arrabsuu malee namaan gargaaruun ta'u eenyu isiniin jee tagama kiyyaa ammoo ani akkaate gargaarte dhuga sirri waan hangaan danda'u namaas gargaaruutti hin jira keessaanis lafaanis dhiyootana miidiyaa irraa hin jiru hangaan jiru san ammoo gargaaruun ture ammoo mucayyoo tana eega isiin gammadeessitanii barana guutuu itti baatanii gamaa gamana arrabsitan booda kan mucaan dheengadda kan mucaan dhukkubsate san dura mucayyoon tun gargaarsa harargee irratti sirmaattee jirti gargaarsa meeqa irratti sirmaattee jirti eega summii garaana hiixanii arboo 20 saa dalagaa isii godhatanii suuraa koshooppii tiitanii meeshaasii ala jira jettanii ol ooftanii gaxooftanii ilmoo daa'ima tana arrabaan dhukkee irraa kaaftanii tasfaa murachiiftanii qabsoo keessaa achi baaftanii lammada laal akka Oromoo qadiranii irraanfataa jiran qadirame irraanfatu eegama nama madeessitan booda dhaggeeffadhu deebisaa jara deem malee waa'ee lola isittiin qoteen waa'ee lola isii yoo qote Muniira dhaggeeffadhu waa'ee lola isittiin qoteen amma gata gabbiin haasa'u jirra miidiyaa irraa laal siyaasa keessaa baasuu fi Oromoo keessaa baasuu ganaa miidiyaa kanarraa dhabamsiifna dhugaan siima Muniira. Tole ani amma dhaggeeffadhu akka nama tokkotti sitti dubbachuu jira dhagayi mucayyoon harargee miti mucayyoo ofirraa dhiisaa mucayyoon qoradheetiin jira mucayyoon arsiidha dhiisaa. Arusira. Arusira. Arusii keessa hoo? Sin komando. Eessa dhalatee eessa guddate Arusii keessa? Simo. San bikka feetetti alattu Arusiin argee keessas ni jirti. Muniira. Ijoon shanyii si Arsiidha. Argee miti dhiisaa. Gorsisii maali Arsii keessa? Si komando keessa gorsisii maali? Hai. Gosa feete haa taatu. Gosa feete haa taatu dirqiin osoo teessanii miti jechuu teenyaa namni tafiini arrabsa. Mee aslii kana ammaan mucaan kun sin komando dha ijoollee. Teenyaa miti dhaggeeffatu Muniira. Teenyaa miti dhaggeeffatu Muniira. Okay.
تينيامتي خلاص إيجي سيساني متي تينيامتي خراج جولين هرجع رقبل توسن رابو قبض جولين هرجع خراج رقبل توسن خلاص ديبسو قبض وانا هرجع مدة خراج رقبل تبي قالي هرجع قوتي ديبسو قبض إيجا تهرجع تين أرسين سن خفلو قبض مشلوفة مدرو أرومو هرجع مشلوفة ترتي خفلو قبض خلاص هرجع لا إبا إنيو رقبلو تري إنيو رقبلو تري نكابدني رسيدي قد قبلتن نكابنا رسيدي دبا جرتي دبينا كسيمي تقول لي زخية يا السلام عليكم جنة منيرة أكيد معنا رمتشا سو لقي فدو إبصار جالب سار لقي فدو ديفهم because يادا دا غراغرما يادا كباچو كمنا so ولي ناسو دندو كمنا ديسا agree في disagree جراچو كبدي ولي غلو في ولي غلو دندو جراچو كبدي أسرتين